malee waa araarri akka hin jirredha. Kanarraa kan ka'e amma tokko karaa bahaatiin karaa raayyaa kanaanii wanti sochiin jira achiin weeraruudhaa fi achiin rukutuudhaa fi sochiin jira jedhamee jira. Kanaaf naannoo sanatti faannoo leenjisaa jiru akkasumas loltuun biyyattiis achiin sochii akka gochaa jiruu fi darbee darbee waraanni achiin akka jirudha. Isaanis amananii jiru waraanni achiin karaa raayyaatiin akka jiru har'aa miidiyaan biyyattii mataa isaatiin ibsee jira. Gama biraatiin gara dhihaatiin waraanni ammallee itti fufee jira. Kan gara dhiyaa ammallee hin dhaabanne kan gara dhiyaa isaan caalaa kan barbaadu warra Tigraayitu baay'ee barbaada. Maaliif karaa sana barsiifachuu waan barbaadanii fi akkasumas karaan suni lafti suni kan keenya jedhanii waan amananii fi lafti suni achiin akka banamuu fi barbaadu. Lafa sana karaa sana yoo bansiifatanii jiranii meeshaa waraanaa haalan biyya alaatti galfachuu ni danda'u. Keessattuyyuu diroonii kana anti diroonii biyya alaatti galfachuudhaaf yaadaa jiru jedhamee dubbatama. Haa ta'u malee anti dirooniin baay'inaanii mi'aa waan ta'eef anti diroonii yoo argatanis egaa hedduu argachuu dhiisuu danda'u. Sana caalaa diroonii kan ittiin ittisan yookiin immoo dirooniin akka effective hin taane akka hojiirra nuullee teknooloojiin dhorku jira. Isaan garuu haga jedhamee haga warra kaanii mi'aa miti jedhamee jedhama. Kanaaf isa kana galfachuudhaaf akka barbaadaa jiranidha. Kanaaf tarii yeroo gabaabatti karaan sun banamee fi jennaani karaan sun waan hunda jijjiira jedhanii dubbatamaa jira. Kanaaf wantichi ammallee gama lamaaniyyuu araara fiddoo kennaa waan jiraniif fakkaatu. Egaa Abiyyee gara isaatiin ammallee abaarsumarra jira, ammallee ashabbaarii, ammallee maalii jechaa jira. Kanaaf waraannichi ammallee salphumatti waan dhaabbate fakkaatu. Garuu mee warri dhiyaasii dhiibbaan isaanii mootummicharraan geessisan egaa hagam akka harka kennachiisuu turree bullee ilaalla. Kanuma wajjiniin kan jiru waraanni kuni deebi'ee karaa Saqotaatiin har'aa hidhattoonni Agaw Saqotaa qabatanii jiru jedhamee jira. Egaa Saqotaanii kan Agaw durumaayyuu Saqotaanii Wagamraa zoon jedhameeti kan inni addatti kan inni hundaa'e adda ta'eeti kan inni hundaa'e. Kanaaf isaanii nuti ofii keenya jala jechuun miidhamnee jirraa rakkamnee jirraa eenyummaan keenya akka beekamtii argatu goonee jedhanii warri Agaw baay'ee hacuucamuu isaaniiti kan himatanii. Kanaaf hidhattoonni Agaw har'a deebisanii magaalatti akka to'atanidha. Garuu kana wanti qulqullaa'ee hin jiru wanti ifaa ta'ee dhuguma qabatanii kan jiru kanaan ittiin mirkaneeffannu hin arganne. Kanumaan oolmaa Oromiyaatti seenaa oolmaa Oromiyaatiin kuyyuutti waraana hamaatu deemaa jira. Naannoo sana akka dhageenyatti Salaalee keessa Shawaa Kaabaa jechuudha. Salaalee keessa keessattuyyuu aanaa kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachatti dhiyaatee waraana hamaatu gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Kana duras hidhattoonni Oromoo naannoo sana baay'inaan socho'aa turanii. Kanaaf karaa gara Finfinneetii Bahar Daar deemu akka kutanidha kan dubbatamaa jiru. Kanarraa kan ka'e egaa ammatti konkolaataan darbaa hin jiru jedhameera. Sanarra dhukaasni iddoo baay'eetti dhaga'amaa jira. Magaalattii keessatti illee dhukaasni akka dhaga'amaa jirudha kan dubbatanii. Achiin kana duras sochii guddaatu godhamaa ture. Achiin waraana gurguddaa waraana warri bilchiginnaa keessattuyyuu loltoonni bilchiginnaa
loltoonni biyyattii mataa isaaniitiin irratti wareegaman hedduutu achirratti wareegame jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e egaa amma waraanichi hamma tokko ho'aa akka jirudha. Ammallee waraanichi duubatti deebi'aa akka hin jirredha. Kanuma wajjiniin egaa warra naannoo sana wajjin socho'u hidhattoota naannoo hidhattoota Oromoo ijoollee uummataa waboo wajjiniin walitti dhufeenya qabdi jechuudhaani nama 3 fiichedhaa hidhanii jiru jedhamee jira. Kuni warra aangoo qabanidha. Warra kaan nama kaan akkasumatti hidhu, nama kaan iddoo baay'eetti akkasumatti hidhu. Hidhaanii fi ajjechaan akkuma itti fufetti jira. Hidhaa fi ajjechaan fakkeenyaaf Naqamtee mataa isheetiin har'a qofa nama 4 ol mana hidhaatti baasanii ajjeessan jedhanii jiru. Maqaa isaanii hin geenye warri beektan maqaa namoota kanaa hin gahatara. Fuulduratti piroojeektiin tokko banamee waan tokko godhamuu qaba. Isatti yaadaa jirra. Keessattuu weebsaayitiin tokko otoo developee ta'ee weebsaayitii sanarratti warri wareegame hundumtuyyuu suuraan isaanii seenaan isaanii achirratti barreeffamee taa'ee namni hunduu weebsaayitii sanarraa ilaalee yaadachuu ni danda'a. Kanaafi waan sana mee itti yaadaa jennaa nutis weebsaayitii kana piroojeektii keenya keessa jira. Kanaafi fuulduratti hojjechuudhaaf yaadaa jirra. Kanaaf namoonni akkas wareegaman kunii beekamuu qabu. Nama 4 lakkoofsa qofti gahaa miti. Lakkoofsa hin jibbina. Maqaa namaatiin nuti kan feenu abaluu iddoo akkasitti akkas ta'e kan jedhu. Maaliif maqaan isaa dhahamuu qaba. Lakkoofsaa miti namni maqaa qaba, kabaja qaba. Kanaafiyyuu maqaan dhahameeti. Hundumaafiyyuu egaa har'a qofa achitti nama 4 ol ajjeessan jedhanii Walloo keessatti nama 200 oliitu du'e jedhama. Deeggartoota abbuutti deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaani uummata nagaa hedduu ajjeesaa jiru jedhameera. Kanaaf egaa namoota kaanis namoota even amma kan jalqabaa jiru amma fiichadha kan qaban kuni warra hooggantoota bilchiginnaadhuma miseensuma bilchiginnaa warra ta'anidha. Egaa qarshii miliyoona 17 fudhachuudhaaf jettanii irra gahamee jedhaniiti warra kana kan qabani. Haa ta'u malee qarshii miliyoona 17 namni kennus hin jiru. Qarshii miliyoona 17 wanti kennamuufis hin jiru. Qarshii miliyoona 17 yoo qabaatanii jedhan meeshaa waraanaa ittiin bitatu malee bilchiginnaadha wanti kennaniif hin jiru. Kana goone garuu sababa namoota ittiin qaban sababa namoota Oromoo ta'an ittiin qabanidha. Haa ta'u malee waboonis nama tokko qabee jira jedhameera. Namni kuni Tasfaa Taaddasa jedhama. Tasfaa Taaddasa kuni mana firaatii qabamee jedhamee jira. Maaliif akka qaban hin beeknu tarii waan badii qabuuf ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee waboonni namoota qabanii yoo badii qabaate mala gadhiisuu loltuun iyyuu gaafa qabamanii jedhanii yoo qabsooftanii yoo qabsoo Oromootti makamuu barbaadan makamaa yoo makamuu baattan deemaa galaa jedhanii meeshaa waraanaa irraa fudhatameeti kan galanii kun egaa itti fufuu qaba. Kaayyoon keenya inni guddaanii nama ajjeesuu miti. Kaayyoo guddaanii qabsoon uummata Oromoo Oromoon abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudha. Sanaaf kan immoo karaa garaagaraatiin gochuu ni dandeenya. Kanatu jira egaa gara wabootiin gama biraatiin diiyaaspooraa biyya galan jidduu garaagarummaan jira yookiin diiyaaspooraa akkamitti keessummeessinaa jidduutti garaagarummaan dhalatee jira jedhamee jira. Kaleessa akkuma isinitti himnee warra naannoo Amaaraa otoo hin ta'in diiyaaspooraa bakka bu'anii diiyaasporaan Itoophiyaa jiranii diiyaasporaan Itoophiyaa hin dhufaa maalii ilaalaa Laallibalaa deemaa, Sakotaa deemaa, Gondar deemaa, Humaraa deemaa, achiin booda Gondaritti ol deebi'aa badhaasa kennamaa fi jedhamee
erga himameen booda diyaasporaa hunduyyuu akkas godhamu erga jedhaniin booda warri bilchiginnaa Oromiyaa akkamitti badhaasni haasee kennamaa fi jedhanii akka dhageenyetti diyaasporaan asii gales diyaasporaan iyyuu hin galle diyaasporaan Ameerikaadhaa gales yoo nama tokko nama lama Oromoo warri ofiin jedhanii yookiin Oromooni egaa nama tokko nama lama hoo guddate nama shan nama hin caalledha warruma bilchiginnaa ta'anii jechuudha. Miseensonni bilchiginnaa biyya alaa kana jiranii isaaniin ala namni galee hin jiru garuu Jibuutiidha akkasuma biyyoota Arabaa kanaa Suudaanidha namoonni baay'een akka biyyatti deebi'an godhamee jira. Namoonni baay'een akka biyyatti deebi'an godhamee egaa diyaasporaa jedhamanii isaanumaa egaa isaanumtuyyuu didanii fakkaata isaanumtuyyuu maaliif akkas ta'a badhaasa haasee maalinni jedhanii mormanii jennaanii lakkeessinii kan Oromoo kophaatti sagantaan isinii bahee jira jedhanii kan warra Oromootiin haasee isin deemtanii Lallibalaas Gondar isin deemtanii asumatti Adaamaa doowwattuu Sandaafa doowwattuu Jimma doowwattuu baay'inaan Jimmaadha kan isaan turanii Jimmaa iddoo 3-4 kan isaan doowwatanii sana doowwattuu asumatti walgahii wanciifaa dhaxxanii bashannantanii galtu. Jedhameera. Egaa naannoon hunduu kan ofii qopheeffatu hin qopheeffataniin ganaa wanta mari'atamuudha. Erga Oromiyaan lakki kan koo akka achiin deemanii kan koo asumaa wanciifaa laalu eega jettee naannoon Sumaalee isaa Sumaaleedha yookiin immoo kibba keessaas galuu ta'e warri kibbaas akkas gochuun isaaniin oolu. Kanaaf mumarraa walitti bu'iinsi fi akka waldiddaan jidduu jiruu fi mul'ata tokkoo fi ilaalcha tokko akka hin qabaanne haalan kan nutti mul'isuu fi argisiisudha kuni. Ittaanee barattoonni iddoo waraana jiru dhufanii eebbifamanii mooraa gadi dhiisanii akka ba'anii gaafateera. Egaa kana kan gaafate Yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitii Finfinnee barattoota isaa onkoloolessa darbee eebbisiisee jira. Haa ta'u malee barattoonni kuni nuti iddoo waraanni jiru dhufne walakkaan nuti Tigraayii dhufne jedhanii walakkaan immoo Wallaggaa dhufne jedhanii kun naannoo Amaarattis kan himatan Beenishaangulis kan himatan hin jiru. Barattoonni kuni iddoo nuti jirru waraanatu gaggeeffamaa jira. Karaa ittiin deebinee biyyatti galuu hin qabnu. Kanaafiyyuu mooraa yuunivarsiitii keessa turuu qabnaa jechuudhani mooraa yuunivarsiitii keessa turanii jiru. Haa ta'u malee yuunivarsiitichi amma gara ji'a 2-3 olii teessanii jirtu. Ammaan achi hundi keessaniyyuu doormii gadhiisaa ba'aa jedhee jira. Egaa kuni kan nutti agarsiisu ammallee rakkoon nageenyaa hagamii akka jiru barataan illee maatii isaatti deemee maatiin isaa dhufee gammachuu isaanii irratti argamuu dhabuu isaanii kan biraaf immoo innumtuyyuu erga eebbifameen booda maatitti deebi'uu dadhabuu isaanii kana nutti agarsiisaa. Kun egaa waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Waraanni hin jiru jedhu garuu waraanni hamaan akka gaggeeffamaa jiruu fi namni walitti dhufuu dadhabee namni haatii fi ilmoonni gargar citanii akka jiranidha kan nutti agarsiisu. Kanaaf kun fala barbaada. Falli kun immoo kan argamuu danda'u yoo dhugaadhanii nageenya barbaadne qofaadha. Yoo dhugaadhanii rakkoo keenya irratti mari'anne qofaadha. Rakkoo jechuun rakkoo biraa miti. Inni guddaan amma jalqabaa Oromoon abbaa biyyaa ta'uu Oromoon kan Oromiyaan kan Oromoo ta'uu mirkaneessudha. Isa sana irratti egaa kan qabsoo guddaan gaggeeffamaa jiru. Kana nu mirkaneessuudhaaf egaa mootummaan bilchiginnaa garaarra hin jiru. Kanarraa kan ka'e dafee
haga waan kun sirraa'utti waan sirra waan dhaabatu fakkaatu. Taanee Abiyyi mana kitaabaa eebbisiisee egaa mana kitaabaa kuni waan baay'eedha har'a kan dubbatamaa ture. Manni kitaabaa kuni jalqaba gaafa ijaaramu Shaggar jedhamaa ture. Maqaa piroojeektii Shaggariin kan jalqabe. Piroojeektii Shaggar kana eenyutu akka ijaarsise hin beekamu. Abiyyi gara tokkoon mootummaa anatu ijaarsiseedha. Adaanech Abeebee anatu ijaarsiste jetti. Ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa anatu ijaarsise ministeera barnootaatu ijaarsise jedha. Wanta kana jalqaba Taakkalaa Uumatu jalqabsiisee Taakkalaa Uumaa yeroo sanitti mana kitaabaa gaarii mana kitaabaa cimaan ijaaramuu qaba jedhee yeroo sanitti kan jalqabsiise dhugaa dubbachuudhaa fi Taakkalaa Uumati. Amma isa duraanii Shaggar jedhamee yaamame sani hoteelii Abiyyi har'aa eebbisiisee jira. Egaa har'aa haasawaa isaarraa wanti arginu hunduu bara bara Atsee sanaa waanuma durii yeroo naareetiivii Atseewwanii naareetiivii mootota durii sana deebisee nurratti fe'uudha akka barbaaduudha. Kana warri iliitiin Amaaraa yeroo baay'ee yaalanii jiru. Kana duras dubbadheen jiraanis yeroo tokko walgahii Afrikaa walgahii barreessitoota Afrikaa Finfinneetti erga waamaniin booda walgahii barreessitoota Afrikaa kanatti akka preliminary research irratti jalqabarra seensa irratti jechuudha. Nuti biyyoota Afrikaa keessaa nuyi warra qubee qabuudha. Qubee mataa keenyaa kan qabudha. Qubee mataa keenyaa waan qabnuu fi qubee keenyatti fayyadama. Qubee keenyan barreessa akkuma Abiyyi jedhee afaan Afrikaatiin baratamuu qaba. Afaan Afrikaatiin hojjetamuu qaba. Kanaafi qubee keenya fudhadhaatoo afaan keessan ittiin barsiisaa kun qubee Afrikaati jedhaniiti kan isaanii dhiyeessanii fi akka carraa ta'ee Oromoon waa'ee Oromoo achirratti dhiyeesse ana qofa ture. Ani waa'ee Gadaa kitaaba koo The Sacred Days of Abbaa Gadaas yeroo sana maxxansee dhiyeesse. Yeroo sanitti namoonni hedduun isatti gammadanii qorannoon ani dhiyeesse irrattis keessattuyyuu walitti dhufeenya amantootaa kana akkamitti cimsuu dandeenya kan jedhu kanarratti akkasumas falaasamni Oromoo maal gumaache keessattuyyuu Misrii durii wajjin wal qabsiisne gaafa laallu kan jedhu qorannoo dhiyeessee isarratti namoonni baay'ee gammadanii hundaafiyyuu kan nuti kaa'ane amma waan Abiyyi jedhe irratti qubee Abiyyi jedhe irratti gaafa sanis namoota achitti dhiyeessan san hin salphisan. Abiyyi soto kana Afrikaa kaasee hin salphisu itti kolfu. Duraan dursee qubee jechuun teknoolojii. Qubee jechuun teknoolojii. Qubee jechuun teknoolojiidha. Teknoolojii kana immoo ilmi namaa jalqabarraa Afrikaadhaa nutu uume nutu qaba. No, Naayil Vaaliitti jalqabe dura. Eenyuyyuu kan ifa baasudha. Naayil Vaaliitti barreessuu jalqaban. Paapirasii irratti barreessuu jalqaban. Paapirasii irratti barreessuu jalqabanii erga paapirasii irratti gaafa barreessanii qubeen ilmi namaa jalqaba itti fayyadame qubee jechoota ibsanidha yookiin ofumaafiyyuu jecharraa darbeeyyuu baay'inaanii kan yeroo simbooliin yookiin mallattoon isaa mallattoo waan ta'eef qubeeni mallattoowwan suni jalqabarraa himaa kan turanidha. Himarraa gara jechaatti gadi xinnaatanii amma fakkeenyaaf kan qubee Chaayinaa yoo fudhannee jenne qubeen Chaayinaa baay'ee kan balaaleffatamu yookiin immoo kan in deemu waan ammayyaa wajjin jedhamu waan jechatti hiikamuu fi isarraa gadi dhufeeti Slavic leeveliitti dhufaa afaan Amaaraa qubeen amma Laatiin ifama qubeen Gi'iz jedhamu kuni saaban kuni Slavic leeveliidha jira. Ilmi namaa simboolii kana gaafa guddisaa deemu sadarkaa jalqabaa sadarkaa lammaffaa jechuudha.
himaa fi jechoota sanarraa gara syllabic levelitti gadi dhufee syllabic leveliin immoo hin ta'u. Syllabic leveliinis jechoota fakkeenya fi dheeraa gabaabaa jechoota jabaatu laafu adda baasuu hin danda'u jedhaniiti warri Phonesia jedhaman kun warri amma Libaanon jedhaman kun isaanii haaraa uumanii fonetikiin isaan irraa dhufe Phoneesiyaanii alfaabeetikii hundeessanii alfaabeetika abaa caadaa jiru kana hundeessa kaa'anii achiin booda ilmi namaa isuma guddisee isuma itti fayyadamuu jalqabe. Kuni waan afaan keetiif maaltu gaariidha isa kan argisiisu malee anatu uume wajjiniinan du'aan hin hojjetu. Vietnaamin amma biyyi Vietnaamii jedhamtu achuma Indo-Chaayinaadha. Durumaayyuu Indo-Chaayinaa jedhamti durii jalqabdee afaan Chaayinaa qubee Chaayinaa kana fayyadamti. Qubee Chaayinaa gaafa fayyadamtu booddarra laaltee qorattee afaan isaaniitti hin ta'u ta'e jettee waggaa 2000 olii erga itti fayyadamteen booda waan sana addaatti gootee laatinii fudhatte. Maaliif? Seenan isaanii kan Chaayinaa wajjiniin qubeen isaanii kan Chaayinaa wajjiniin deemus fana fudhachuu hin dandeenye. Chaayinaa keessatti waggaa 50 wal falmisiisee jira. Qubee keenya jijjiirree laatiniitti jijjiiruu qabna jedhanii waggaa 50 wal falmanii booddarraa kanama Chaayinaa kanatti murteessan. Ammallee gaafin akkasii jira. Qubeen Chaayinaa guututti Chaayinaa bakka bu'u jedhanii jechuudha. Tarkiin mataa isheetii kan ishiin biyya Arabaa kana yookiin Ottoman Impeerii hundeessite. Ottoman Impeerii keessatti ogbarruu fi barreeffama, falaasama, amantii Islaamaa kana gabbisuun guddisuun keessattuu immoo waan Araboonni addunyaaf gumaachan kana caalaa gumaachuun Ottoman Impeerii caalaa kan gahee guddaa taphatan jiru. Sana keessa egaa qubee barreeffama afaan Arabaa kanas babal'isanii ture. Haalan bal'isanii ture. Booddarra garuu Turkiin gaafa biyya taatu bara 1922tti biyya taatee gaafa baatu gaafa san qubee jijjiiruu qabna jedhanii seenaa isaanii durii san dhiisanii qubee laatiniitti jijjiiran. Kuni otoo jiru Abiyyi amma qubeen keenya biyya 18 qofatu qubee qaba. Maal jechuudha kun? Konkolaataan iddoo tokkotti oomishamuu danda'a. Konkolaataan dura Jarmaniitti oomishame. Achiin booda garuu teknooloojiidha. Ameerikaanis hin oomishti. Hundumtuu iyyuu naannoo isaatti addaatti godhee amma Jaapaaniin konkolaataa akkamii oomishti? Maaliif teknooloojiidha? Teknooloojiin iddoo tokkotti iddoo biraatti addaatti ta'a. Garuu iddoo san irraa fudhataniiti. Kanaaf barreeffamni jalqabaa Naayil irraa ka'e. Naayil Afrikaa keessaa ka'e. Misrii har'aa kanarraa ka'e. Uummata Kuushi kan jalqaba waan kana jalqabe. Achiin booda hundumtuu iyyuu akka naannoo isaatti fooyyesse. Isuma fooyya'e sana keessaa tokkodha. Inni Giizii jedhanii. Giiziin sun immoo fooyyessanii lakkii syllabic leveliin kun hin ta'u jedhanii warri Phoneesiyaa alfaabeetikitti gadi fidanii laatinii godhan. Kana waan guddaa godhanii odeessuu fi biyya 18 qofatu qaba. Afrikaa keessaa nu qofatu qaba. Waan jechuun yeroo tokko namni tokko akka jedhetti warri sammuun duude kuni warri Itoophiyaa Waaqayyo Itoophiyaan ala kaan akka nuuminii fi kaan akka hin jaalanne godhaniiti kan odeessanii jedhan. Dhugaa dubbachuudhaa fi biyyoota garaagaraa deemee argeen jira. Biyyoota Afrikaa sanii akka biyya iliitii Amaaraa shoovinistii fi even waaqni illee akka isaanii akka ta'e jedhanii kan yaadan hin jiran. Kanaaf isuma kana deebiseeti Abiyyi har'aa kan nutti hime waan biraa kan nutti hime qabu. Sanaan alas Abrahoot jedhee enlightenmentii nutti kaasa. Enlightenmentii nutti faarsa. Abiyyi jechuun egaa amma wanti irraa hubachaa dhufne Abiyyi ilaalcha stabil ta'ee fi ilaalcha tokko ta'e Abiyyi kana kan jedhu hin qabu.
Abiyyi har'a tokko fakkaata, boru tokko fakkaata, akka nutti fakkaatutti namuma wajjiniin oole fakkaata. Amma kana kan itti kaasee kana amansiise Daani'el fakkaata. Egaa Daani'elitu shaggar kan jedhu kanas Abra Hoteeliini achiin booda ignoraansii diina keenya ignoraansii sana dhiisnee amma enlightenmentiitti deemnaa jedhee kan maal godhu. Gara biraatiin yeroo dheeraa yeroo baay'ee yeroo dubbatu gara enlightenmentii kana mormuudhaani postmodernizimii keessa enlightenmentii warra morman ta'anii narratiiviin haaraadha yookiin narratiiviin hin uumama. Narratiivii sana uumnee impose gaafa gooniin hojjetaa kan jedhu. Egaa kanas qaama biraatu gorse fakkaata. Warri lamaan kun ilaalchi lamaan kun wal dhiitu waliin hin deeman faallaa waliiti. Warri postmodernizimii fi modernistiin enlightenmentii warra jedhu kanadha. Kun immoo Afrikaadhaa fi diina. Afrikaan kan garboomfattee yookiin Afrikaan kan garboomtee warri Yuroopiyaanii sababni isaanii jalqaba isin doofaa waan taataniif isin leenjisna. Isin barreeffaman qabdani, isin aadaan qabdani, isin eenyummaan qabdani, isin sirna bulchiinsaan qabdani. Kanaani kan isaanii Afrikaa garboomsaniif. Warri Itoophiyaa nuti akka Yurooppiti. Yurooppidhaa dhufne laala akkuma keessanii nugusa qabna. Akkuma keessan waan ittiin barreessinu qubee qabna. Akkuma keessan barreeffama qabna. Haa xinnaattu haa guddattus kitaaba 5 yoo qabaatanii kitaabni 5 suni isin kitaaba 50 qabaadhaa nuti 5 qabna garuu inni guddaan qabaachuudha. Kanaafiyyuu nuti siif fakkaannadha. Nuti kan hin garboomin iyyuu kanarraa kan ka'edha. Kan kolonii jalatti hin kufin akkas jedhaniiti. Biyyoota Afrikaatiif kuni arraba. Ilma Afrikaa tokko intala Afrikaa tokko kootu kana laali jedhanii kana itti himuu jechuun arraba. Isa arrabsuu jechuudha. Maaliif nuti dhugeeffannee kan qabnu amma beekumsi barreeffame qofti beekumsaa miti. Wanti barreeffame qofti beekumsaa miti. Barreeffama qabaachuun dirqamaa miti beekaa ta'uudha. Hayyuun keenya abbaan gadaa beekadha. Otoo waan tokko hin barreessin garuu uumaa ilaalee xiinxalee irraa baree hin beeka. Kanaaf Oromooni kaalendarii kan inni hundeesseef. Kaalendarii eenyuyyuu hin hundeessin. Namuraatuun kan kanaafi fakkeenya guddaadha. Bakka astiroonomii adda ta'e kan warra hundeessanii jechuudha. Uummanni Diyaagoon Maalii keessatti bara qubee hin qabani. Garuu Saayirus B kan jedhamu kan reefu saayintistoonni teeleskooppii adda ta'een arganii isaan sun hin beekuu ture. Isaan sun hin himuu ture. Barreeffama isaan oduu durii isaanii keessa jiraatu. Kan Oromoos akkasuma oduu durii Oromoo keessa baay'eetu jira. Waan akkasii kuni jechuudha. Hindiinis kana kileem gochaa jirti amma. Kanaafi Abiyyi jechuun nama beekumsa tokko hin qabne akka bishaan gabatee irraa asii achi gaggaragaruudha. Kanaafi har'a rakkoon keenya doofummaadha. Doofummaan hiikni doofummaa maalidha? Hiikni doofummaa dubbisuu dadhabuudha. Hayyuun cimaan hin jiru kan dubbisuu hin dandeenye garuu hayyuu cimaan beekaa cimaan hin jiru kan dubbisuu hin dandeenye. Namoonni suni beekumsi isaanii suni muuxannoon isaanii suni uumaa laalanii xiinxalanii wanti isaan hojjetan ajaa'iba. Isaan kana tuffachuudha kun. Kun immoo eenyummaa Oromummaa yookiin Afrikummaa tuffachuu jechuudha. Maaliif Afrikaan harki 80 harki 90 ol ummata seenaa keessatti ummata hin barreessinidha. Isaaniif dirqama barreeffama gaafa godhanii jedhanii Eurocentrismii jedhama kun. Abiyyi gara tokkoon dhiibbaa warra dhiyaa dhiibbaa Yurooppii ofirraa faccisuuf akkasitti dhiibbaa Yurooppii ofirraa faccatan. Akkasitti miti. Garuu kana kan arginu walumaa galatti namtichi kun ijjannoo tokko akka hin qabne, waan wal fakkaatu akka hin qabne, gaafa tokko akka fakkaatu, gaafa biraa waan biraa akka fakkaatu, inni guddaan garuu inni guddaan har'a inni dubbate kun
karoora yookiin immoo dhugeeffannaa amantaa warra Atsee Leellisuu isaanii ta'uu isaati. Kanuma innis deebisee kan nutti hime yeroo baay'ees kana nutti himee jira. Kanaaf mormiin keenyas Abiyyi jibba biraa irraa qabaannee miti. Ilaalcha akkasii kana jibbina. Ilaalcha haasummaa kana kan nuti jibbina. Ilaalchi kuni ilaalcha gadheedha. Ilaalcha kufaadha. Ilaalcha bara 1970 dura jirudha. Yeroo san kufee saayintistoonni hedduun beektonni hedduun gocha akkasii kun ilaalcha akkasii kun ilaalcha hamaa, ilaalcha sanyummaa of keessaa qabu, ilaalcha ummata hin barreessine akka doofatti ilaalu, ilaalcha gadhee waan ta'eef baduu qaba jedhanii irratti walii galanidha. Addunyaa ammaa kana keessatti mootiin akkasitti amanu ofii isaatiif iyyuu mootii doofummaa balleessina jedhu kun doofaa ta'uusaa akka hubannoo tokko bara jaarraa 21ffaa keessa maal akka jiru hin beeknedha. Otoo guyyaa tokko indigenous people biraatti walgahii indigenous people affeeranii maal akka jiru nama hin beeknedha namni akkasii kun. Addunyaarra maal akka deemaa jiru nama hin beeknedha. Kanumaan kana bira dabarraa gara biraatiin mariin biyyoolessaa ammumarraa shakkii uumee jira. Egaa mariin biyyoolessaa kuni duraan dursee marii biyyoolessaa wanti jedhame kuni namoonni baay'eenis gaafachaa turanii namoonni hedduun waan kana akka gaafachaa turanidha kan nageenye. Namoonni hedduun gaafii isaan gaafatan kuni national dialogiin jiraachuu qabaadha. National dialogiin karaa konfliktiitiin solve godhan keessaa guddaa yookiin immoo filatamaadha. Amma jaalala argateera. Kuni biyyoota itti milkaa'is qaba, biyyoota itti milkaa'inis qaba. Biyyoonni itti milkaa'ee fakkeenyaaf Keeniyaatti milkaa'ee jira. Maaliif Keeniyaanii konstituushinii jijjiiruu waan barbaaddeef Keeniyaan konstituushinicha irratti namni akka mari'atu goote walumaa galatti konstituushinii isaanii heera isaanii irratti mari'atan naashinaal daayaloogii gaggeessanitti milkaa'anii jiru. Senegaalis kana gaggeessitee ittiin fooyyeffattee jirti. Tuuniiziyaanis wal dhabdeen jira jedhamee hamma tokko kan Tuuniziyaas mirkanaa'ee jira. Kan hin mirkanaa'in immoo yookiin kan hin milkaa'in eessatti? Liibiyaa keessatti yaalamee jira, hin milkoofne. Suudaanii keessatti yaalamee jira, hin milkoofne. Yamanii irratti yaalamee jira, hin milkoofne. Keessattuyyuu Suudaaniitti kan yaalame suni kan biyya keenyatiin tokkodha. Wal fakkaata. Maaliif biyyoota kanatti milkaa'ini? Maaliif biyyoota biraatti milkaa'e? Biyyoota biraatti kan inni milkaa'ee fi Suudaanii keessattuyyuu Tuuniziyaas haa ta'uu, Senegaalis haa ta'uu, Keeniyaa keessatti wal dhaabbannaaniif wal jifannaan wal jibbii hamaan hin jiru. Ummatichi diina waliin hin jiru. Lammiin biyya tokkoo shororkeessadhaa jedhanii hin farrajnes seeranis irran keenya. Kana wayyaaneen aangoorra turuuf fayyadame. Achiin booda Abiyyis dhufe isuma wayyaaneen godhisan. Wayyaaneen gaafa ABO fi warra Amaaraa Gimboo Sabaatti shororkeessadha jettu waan isaan mormaniif akkas goote. Booddee wayyaaneenis buutee biltsiginnaa warri Amaaraa dabaree isaaniitiin iddoo sana qabatanii Oromoon durumaa egaa akkasitti farrajanii jiru. Wayyaanii dabaree isaanii wayyaanii fi Oromoo immoo shororkeessaa jedhan. Sadarkaa kanatti biyyi tokko lammii isaatiin shororkeessaadha jedhee waliin dubbachuun hin danda'amu, hin yaadamus. National dialogue jechuun jalqaba gaafa ka'umsa irratti tokko inclusive ta'uu qaba. Hunda hammachuu qaba. Hunda hammachuu jechuun wayyaanii hammachuu qaba, ABO hammachuu qaba, biltsiginnaa hammachuu qaba, hundumaa hammachuu qaba. Amma isaan kan jedhani hundumaa hammataa gara tokkoon immoo hunda hammatu. Ammumarraa jalqabee warri aangoo qabanii akka isaan jedhanitti even mootummaan keessan galu komishinii kan hundeessu mana mariitii afayaayiidhaa jedhanii achiin booda
ajandaan kan murtaa'u ajandaan qaama kanaa kan murtaa'u mootummaadhaan otoo hin ta'in qaama biraan otoo hin ta'in isaanumatu ajandaa warra achirratti hirmaatu santu ajandaa baasaa ajandaa qabaa jedhanii taa'anii jiru. Seerri ittiin dhaabbates ajandaa sana keessa. Isa dhiisanii garuu akka Tasfaayee Dhaabaa fa'aa mariin biyyoolessaa kuni heera jijjiiruudhaaf nu gargaaraa jedheera. Kanaaf ajandaa baaseera jechuudha. Ajandaa biraan qabu ajandaa heera jijjiiruuti jechuudha. Namni kuni maal isa galchee akka kana dubbatu hin beeku. Ajandaa murteessaniifi jiru namichi kuni ajandaa murteessafiira jechuudha. Kanaaf kuni walumaa galatti dursee qaamonni garaagaraa hooggantoonni mootummaa waan kana keessa galanii akka afanfaajiin uumamu gochaa jiru jechuudha. Kanaaf ammumarraa naashinaal diyaaloogiin soba hin milkaa'u. Maaliif hunda hammachiisaa waan hin taaneef jechuudha. Kana otoo ta'e jalqabarra naashinaal diyaaloogii dura kan barbaachisu diiliist gochuudha. Abaa'os haa ta'u, abbuutti haa ta'u, shororkeessa waan jedhamu sana kaasanii walii galamee waraanni hin jiru hin araaramna. Ammaan achi waliin waraannu naannoo Tigraay bulchaa Oromiyaa irratti immoo diskas goonu. Akkam goonee akka walii gallu jechuudha. Maal barbaaddu duraan dursee abaa'oon wanta inni barbaaduu fi maal gochuu barbaaddu. Akka ammaa kana shiftaa maalii otoo hin ta'in fedhiin keessan gaafiin keessan maaliidha. Bilchiginnaan Oromiyaa gaafiin koo kana. Sana lamaan saniin booda gaafii lamaan san walitti fidanii gaafii lamaan sana jidduutti walitti dhufanii kan jidduutti 50-50 abaa'oof 50 bilchiginnaaf 50 murteessanii irratti walii galuu jechuudha. Walii araaramu. Erga irratti walii araaramaniin booda akka naannoo Oromiyaatti achiin booda naashinaal diyaaloogiitti akka Oromootti galu. Akka Oromootti gaafa gallu isa amma Finfinneedhaa nama qubaan lakkaa'anii namni Finfinneedhaa bilbilee abaluu akkasaa ta'u waan akkasiin hojjetu. Inklusiivii miti. Finfinnee qofti biyyattii bakka bu'uu hin dandeessu. Namni Finfinnee jiraatu qofti biyyattii bakka bu'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu yoo xinnaate aanaa tokkorraa namni hirmaachuu qaba. Aanaa hundarra. Aanadha. Aanaa tokkorraa yoo xinnaate namni 3 filatamuu qaba. Nama gaheessa tokko, nama dargaggeessa tokko, dubartii tokko. Yoo akkas ta'e qofaadha hirmaachisaa kan jedhamu. Inclusive kan jedhamu. Inclusivein sun immoo namni filatamu suni jechuudha. Gara tokkoon akkasitti filatanii lammaffaa civil society, political party isaan sanarraas filatamuu qabu. Isaan sanarraas gaafa filataman isaan sunis akkasitti keessatti hirmaatu jechuudha. Abaa'orraa, bilchiginnaarraa, Ofiikoorraa, dhaaba siyaasaa kaanirraa akkasitti bakka bu'aniiti kan isaan hirmaachuu qaban. Kuni otoo hin ta'in callisanii waan kana hin geggeessina jechuun waan hin taanedha. Kanaafi kana otoo hin godhin yoo waan kun darbee jedhee badii guddaa fiduudhaaf deemaa jira. Carraa tokkitti biyyattiin qabdu kana jalaa balleessuudhaaf deemaa jiru. Kanaaf waan kana of eeggannoo guddaan godhamuu qaba. Of eeggannoo guddaadhaan wanti kun yoo dhuguma rakkoon biyyattii suni haa hiikamu jedhame rakkoon biyyattii suni karaa kanaan hiikamuu danda'a. Inclusiivii sana itti dabalanii achiin booda consultation ummata wajjiniin isaaniyyuu aanarraa namni 3 filatame booddeerraa waan mari'atame san namni 3 sun aanatti deebi'anii gandatti gad bu'anii gandarraa hanga gooxiitti gadi bu'anii mari'achiisanii dhugaa jiru fidanii achirraa waan ummanni barbaadu sanii achiin booda hoo jiddu galatti deebi'anii kunoo kanatu dhufe. Aanaa koorraa kanatu dhufe. Isa sana walitti qabanii cuunfanii waliigalteen dhumaarra gaafa. Amma garuu kan ilaalaa jirru xumurame naashinaal diyaaloogiin akka Tasfaayee Dhaabaa jedhutti
maaliin uummataan hin filatamin konstitushiniin uummatni otoo irratti mari'atiin mirkanaa'e. Uummanni otoo mari'atin inni fi abbaan isaa isa keessa hin turre yeroo sanitti. Tasfaayin akka heera jedheeti miti yeroo qeerroon akkasitti harca'u sanii yeroo lamaanuu jechuudha. Yeroo lamaanuu labsii yeroo hatattamaa lamaanuu kan barreesse namticha kana yeroo sanitti yeroo wayyaanee sanitti heera yeroo sana heerri kuni heera uummataan hin mirkanaa'in hin jedhe. Har'a egaa aangoo warra kana jedhan warri heerri kuni heera uummanni irratti hin mari'atin warri jedhan aangoo waan qabataniif isa sana haalii jara kana jala gale. Hundumaafiyyuu kana erga murteessanii maal gochuu qarshii biyyattiis yeroo biyyattiis qisaasu. Maaliif waan akkasii godhu? Okay, egaa heerri murtaa uummanni hin filanne yookiin uummanni irratti mari'anne jedhanii uummanni irratti mari'anne jedhanii murteessanii jiru achiin booda jijjiiranii naashinaal daayiloogaa gad jedhan. Kanaaf lammii keenya kanarraa abdii akka hin qabaanne garuu hubannoodhuma akka qabaattanii fi akka warri kun isin afaan faajjii kana nuumnedhaa fi gama biraatiin Abdul Wahab Mahadi mana hidhaati badee jira. Abdul Wahab Mahadi mana hidhaa. Manni hidhaa inni keessa ture egaa Asoosaa ture. Asoosaadhaa kan inni badee Asoosaa mana hidhaa Asoosaa keessa ture. Abdul Wahab Mahadi kuni hoogganaa waraanaa adda bilisa baasaa Beenishaangulii kana duraa qabsoo kana geggeessee achiin booda qabsoo kana otoo geggeessaa jiru booddee qabameeti bara wayyaanee sana qabamee umurii guutuun itti murtaa'ee achiin booda ammasii Asoosatti hidhamee achii Asoosatti hidhamee otoo jiru mana hidhaatii badee achiin booda gara Eertiraa deemuudhaanii qabsoo kana qabsoo adda bilisummaa uummataa adda bilisa baasaa Beenishaangul hundeessee erga hundeesseen booda gaafa jijjiiramni kuni dhufu jijjiiramni gaafa dhufu humna kana qabatee galee humna kana qabatee erga galeen booda amma wanti dhageenyu egaa ABO'dhaaf kun hin godhamne hin beeknu qaama kanaa fi qarshii miliyoona 20 kennamee jedhan. Kan ittiin ijaaramtan yookiin immoo kan ittiin dhaabattan jedhanii ABO'dhaaf godhamee hin godhamne hin beeku. Warra kaanii garuu waan akkasii akka godhameedha kan nagaa jiru. Biraanuu Naggaa fa'aafis waan qarshii hedduun akka kennameedha yeroo sanitti loltuu qabna jedhanii waan sobaniif jechuudha. Kanaaf nama kanaafis miliyoonni 20 kennamee achiin booda hidhattoonni isaa inni hoogganaa ture akka ittiin of ijaaran jedhamee inni isaafis hammi tokko kennamee erga jalqabaniin boodarraa rakkoon Beenishaangul keessatti iyyuu Matakkal kan keenya Beenishaangul akkasii uummanni akkasiidha uummata maqaa balleessuu erga jalqabaniin booda hidhattoonni kuni warri bilisa baasaa Beenishaangul badanii bosonatti galanii achiin booda hawaasaa Asoosaa dhufanii waan tarkaanfii fudhatanii fi tarkaanfii sana keessa innis keessa jira jechuudhanii booddee innis qabamee erga qabameen booda itti murtaa'ee umurii guutuun itti murtaa'ee achi amma deebisanii ol iyyatee waggaan 9 murtaa'ee achi warri abbaa alangaa kuni hitti xinnaataa jedhee ol iyyannaarra otoo jiru amma mana hidhaatii bahee badee jedhamee jira. Egaa qaamni baasee akka badu godhe jira jedhanii yaadu. Kanaaf namni kuni gara Suudaanitti galuu hin oolu. Maaliif Suudaaniin achirra dhiyoo waan ta'eef achiin booda hiriyoonni isaatii fi kan inni hoogganaa ture ammas bosona yeroo isaanitti makamuu hin oolu. Kanaaf
naannoo Asoosaatti egaa Beenishaangul keessatti amma sodaa guddaa uumee jira. Keessattuyyuu mootummaan Abiyyii haaloo nutti ba'aa beekateef akkas gootanii jedhanii garmalee sodaachaa akka jiranidha kan nageenye. Kanumaani oolmaa addunyaatti deemnaa. Oolmaa addunyaatiin oolchanii namoonni nagaa hedduun Tigraay keessatti ajjeefamuu ifa godhee jira. Namoonni nagaa kan isaan ajjeefamanii dirooniidhaan jedhamee jira. Keessattuyyuu Allamaaxaa, Kooram, Maqaleettis poolii akkasumas humna ibsaa iddoo baay'ee kan bakka militaarii kan hin ta'in mana siviiliyaanii kan nuti gabaasaa turre har'a mootummaan gamtooman kana gabaasee jira. Mootummaan gamtooman kana ibsee kana dubbatee jira.